Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenya kamisaa eegallee jirra. Qophii keenya kanaan manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Tigraay heera naannichaa irratti fooyya'insa godheera. Barbaachisummaa isaaf yaada mormitootaa qabna. Obbo Jawaar Mahaammadiif Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 14 galmee qorannoo duraa keessatti hammataman har'a mana murtii dhiyaataniiru. Ragaalee namoota 15 kunneen keessa namoonni 5 golgaa yookaan immoo maggaarajaa duuba ta'anii maqaan isaanii osoo hin himamin jechi isaanii naaf yaa dhaga'amu jechuudhaan abbaan alangaa mana murtichaatti iyyateetiin ture. Hooggantootni fi miseensotni ABO ammoo har'as mana murtiin dhiyaanne. Poolisootatti shakkamee kanaaf qorannaa koronaarra jiru kanaaf koommatanii dhiyeessuu hin dandeenye kan jedhu nutti himan. Ani Galaanaa Balaayi nu waliin turaan isiniin jedha. Manni maree bakka bu'oota uummataa Tigraay heera naannichi ittiin bulu irratti fooyyee taasisuun teessoo paarlaamaa 38 dabale. Manni marichaa walgahii hatattamaa har'a taasiseen keewwata 48 heera mootummaa naannichaa ka fooyyesse. Bu'uura fooyyee kanaatiinis dambiin filannoo wal makaa hojiirra ka'oolu ta'aa jedhameera. Yaadataa Biraanuu dabalee isinitti hima. Hojimaata fooyya'e kanaan teessoon parsantiin 80 paartii sagalee caalmaa argateen kan qabamu yoo ta'u, parsantiin 20 hafe ammoo bakka bu'ummaa wal madaaluun paartiilee dorgomtootaaf akka hiramudha kan ibsame. Lakkoofsi teessuma mana maree Tigraay kana dura 152 kan ture yoo ta'u, fooyyee kanaan 190 kan ga'u ta'a. Obbo Amaanu'eel Asaffaa hoogganaa biiroo haqaa naannichaa yoo ta'an, fooyya'insa taasifame akkasiin ibsu. 152 ልክ በቀድሞው Labsii durii irratti teessumni mana maree 152 ture. Sunis seeruma filannoo duriitiin kan guutamu ta'a. Teessuma 38 haaraa dabalamaniif ammoo paartileen dorgomtoota isaanii poostaan saamsanii koomishinii filannoof galchu. Teessoowwan 38 sagalee paartiileen buufataalee filannoo garagaraatti argatan walitti qabamee akka hiratan taasifama jechuun manni marichaa kan murteesse. Erga sagaleen paartii sagalee caalmaa argate baruudhaaf lakkaa'amee teessumni kennameefiin booda sagalee waliigalaa keessaa paartiin tokko kan argate hagam akka ta'e adda baafama. Namoonni teessuma kana argatanis kan maqaan isaanii poostaadhaan galee yoo ta'u, paartiilee dorgommii kana irratti hirmaataniif carraa lama kennaa jedhu. ፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን በሁለቱም ምርጫ ፓርቲleen miseensota isaanii paarlaamaa galchuuf fedhan seera haaraa kanaan yeroo lama dorgomsiisuu danda'u. Jalqaba naannolee filannoo hundatti dorgomanii darbuu danda'u jedhanii amannaan hirmaachisuu danda'u. Lakkii darbuu hin danda'anii jedhanii yoo sodaatan ammoo poostaadhaan saamsanii galchuu ni danda'u. Yoo naannoo dorgomanitti mo'uu baatan sagalee waliigalaa jiru keessaa teessuma argataniin miseensa isaanii paarlaamaatti galchuu danda'u. አመራሮቻቸውን ወደ ፓርላማ ማስገባት ይችላሉ። Fooyya'insa kana ilaalchisuun paartileen mormitootaa lamatti waan qodaman fakkaatu. Dubbii himaan paartii Saalsaay Wayyaana Tigraay obbo Kinfa Hadduush ejjennoo dhaaba isaanii akkasitti ibsu. Nuti filannoon madaalawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ture yaada kan dhiyeessine. Garuu yaadni akka paartii mormituutti dhiyeessine labsii kana keessatti hammatame. 28 ta'uu isaatti waliin gallu. Harka 20 qofatu morkii madaalawaa qabaata. Harki 80 garuu adeemsa filannoo duraan ture itti fufsiisa. Sababa kanaan paartileen mormituu paarlaamaa akka hin galleef carraa ka dhiphisuu fi paartii bulchaa jiruuf ammoo balbala paarlaamaa kan bal'isuudha jennee yaadna. Gama biraatiin harka 20 ishee haftettis paartiin bulchaa jiru ka dorgomu yoo ta'u, hojimaati filannoo wal makaa kun hammataa miti jennee yaadna. Lakkii ishuma qabannee fuulduratti irratti hojjannaa kan jedhan ammoo dura ta'aa paartii Asiimbaa obbo Doorii Asgadoomi. Seera kana nuti ni deeggarra. Keessumaa 152 irraa 190tti guddachuun isaa gaariidha. Paartileen hedduun naannoo keenyatti uumamaa waan jiraniif lakkoofsi dabalamuun carraa bal'isaafi. Maree kanarratti osoo hirmaannee yaada keenya kenninee gaarii ture. Sanaan ala garuu murteen amma murtaa'ee akka jalqabbiitti gaariidha jennee fudhanna. Kana dura guutummaan guututti paartii tokkoon to'atamee kan ture harka 20 argachuun paartilee morkattootaa ni jajjabeessa.
Ammammoo odeessaalee gaggabaaboo ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dho'insa Libaanos magaalaa Beeruut keessatti mudatee tureen lubbuun lammii Itoophiyaa tokko darbuu fi namootni 10 miidhamuu beeksise. Libaanositti qoonsilaa jeneraalii Itoophiyaa obbo Tamasgan Umar namoota 10 keessaa dubartiin tokko miidhaa guddaan irra ga'ee kutaa dhukkubsattoota haalaan miidhamanii keessa jiraachuu BBC'tti himaniiru. Yuunivarsiitiin Jimmaa sagantaa yaadannoo artiist Haacaaluu Hundeessaa guyyaa roobii darbe taasiseen faawundeeshinii artiist Haacaaluu Hundeessaa hundeessuuf hojii eegaluusaa beeksise. BBC'f yaada kan kennan pirezidantiin yuunivarsiitichaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa kan aartii aadaa fi seenaa uummata Oromoo irratti qorannoon itti taasifamu ta'uusaa dubbatan. Itoophiyaatti qorannoo koronaa vaayirasii sa'aatii 24 darban keessatti taasifameen namoota 564 irratti vaayirasichi yoo argamu lubbuun namoota 9 darbeera. Namoota qabaman keessaa 278 Finfinneetti yoo ta'u 101 ammoo Oromiyaatti. Lakkoofsi namoota sa'aatii 24 darban qoratamanii 9,968 yoo ta'u namootni haaraan 429 dandamataniiru. Odeessa keenya kan itti aanuun hedduun isaanii erga to'annoo jala oolanii ji'a tokko ka dabarsan hooggantoonniif miseensotni adda bilisummaa Oromoo har'a mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dhiyaachuuf beellamni qabamee turus osoo hin dhiyaatiin hafuu isaanii abukaatowwan shakkamtoota kanaa keessaa tokko ka ta'an obbo Tuulii Baay'isaa BBC'tti himan. Namootni har'a mana murtichaatti dhiyaachuuf turan eenyufaa akka ta'an ka'eeran obbo Tuuliin sababa maaliin dhaddachi kun akka hin gaggeeffamnes waa'ila keenya Buzuu Warq Olaanaatti himaniiru. Okay, Dr. Shuggut Galataa, Beecaaltuu Taakkalee, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Mikaa'el Booranaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Obbo Kennesaa turanii. Haa ta'u malee beellamni isaanii ganamarraa qabne achumatti eegaa turre maatii wajjin maatiin achi turanii abukaatonni achi turre hanga isaas turre gaafa nu dhadhe iddoo isaan jiran sanaa koronaan waan galeefi mooraa isaanii itti hidhamanii jiran keessaati poolisootatu shakkamee jedhan malee warra shakkamanii qabamanii hin jenne poolisootatti shakkamee kanaaf qorannaa koronaarra jiru kanaaf koommatanii dhiyeessuu hin dandeenye kan jedhu nutti himan. Poolisiin humna baay'ee qaba mootummaan baajata qabuun nama beellama mana murtii qabu yoo namni tokko shakkame nama biraa ramadee dhiyeessuu qaba ture akka keenyatti haa ta'uti waanuma nutti sana amanuurra kan darbe waan biraas hin jenne waan harkaa qabnu jiru. Namoonni isin abukaatoo taatanii dhaabbachuuf jirtan kun yoom to'annoo jala oolan eessammoo turan? Ji'a tokko ol ta'ee jira argaa qabamanii guyyaa adda addaatiin isaan qabamanii gaafa 25 irraa qabee hanga 28 ji'a baatii waxabajjii keessa kan qabamanii haa ta'u malee iddoo isaan jiran namni qabatamatti beeku hin jiru garuu akka odeeffannoo jirutti komishinii poolisii Oromiyaa jiru kan jirudha kan himamu malee bakka kana jedhamee maatiinis nutis arginee dubbisnee beeknu sirnaan. Dhaddachi har'a isaanitti dhiyaachuuf turan eessa ture? Mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti jedhama. Mana murtiitti galmeen maqaa isaaniitiin banamee akka jiru laallee jira. Manni murtiis jiru jedhee nutti himee jira beellama akka qaban beekamaadhuma. Shakkamtoonni kun bakka to'atamanii jiran kanatti maatiidhaa fi abukaatoodhaan wal arguu danda'anii hamma ammaa wal argitanii beektu? Poolisiin illee ilaaluu danda'u. Arguu dandeessu jedhee guyyaa lama abukaatonni deemanii arguu hin dandeenye. Beellamni isaanii guyyaatti darbe isinitti himaniiru? Boor waa'ee boodatti nuun jedhanii mee boor isaan ilaalla. Obbo Baqqala Garbaa, Jawaar Mohaammed dabalatee namootni 14 har'a mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa dhaddacha yakkaa tokkoffaatti dhiyaataniiru. Namoonni kun galmee qorannoo duraanii yakki isaanii qoratamaa akka jiru yoo ta'u, abbaan alangaa ragaa namoota 15 qabaachuu ibsee isaan keessaa 5 haguuggii yookaan maggaarajaa keessa taa'anii ragaa akka bahan gaafatee hayyamamee fiira. Abukaatoon shakkamtoota kanaas gaaffilee dhiyeessan qabu. Habtaamuu Xibabuu dhaddacha kana hordofee gabaasa nuun gahee qabaa kuno.
Guyyaarraa kana mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Ramaddii Araadaa dhaddacha yakkaa tokkoffaatti kan dhiyaatan obbo Jawaar Mohammad akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa dabalatee waliigala namoota 14tu dhiyaate. Namoonni kun galmee qorannoo duraa abbaan alangee bane keessatti hammatamaniiti kan isaan dhiyaatanii. Dhaddacha guyyaa har'aatinis abbaan alangee ragaaleen namoota 15 ani qabu naaf yaa dhaggeeffataman jechuudhaan dhaddachaaf iyyata dhiyeessuu isaatiin jecha ragaalee kunneeni dhaga'uudhaaf ture manni murtichaa jechuudha. Abbaan alangaa mana murtichaatiif akka iyyatetti ragaalee namoota 15 kunneen keessa namoonni 5 eegumsi kan taasifamaafii jiru akka ta'ee fi akkasumas immoo jecha isaanii yeroo kennanis golgaa yookaan immoo maggaarajaa duuba ta'anii eenyummaan isaanii yookaan maqaan isaanii osoo hin himamin jechi isaanii naaf yaa dhaga'amu jechuudhaan abbaan alangaa mana murtichaatti iyyateetiin ture. Manni murtichaas dhimma kanarratti fi dhimmoota biroo irratti yaada abukaatowwan gaafateeti kan ture. Abukaatowwan isaaniitis jalqaba irratti wanti isaan kaasan keessattuu dhimma dhaddacha wajjin wal qabateeti. Dhaddachi kun hawaasaaf banaa miti jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Kanaafuu adeemsi kun amanamaa ta'uusaa uummanni illee akka hubatuuf dhiphinni galmaa kan jiru yoo ta'e illee galma bal'aa barbaaduudhaan ifatti adeemsifamu jechuudhaan gaafataniiru. Kana malees immoo nuti yoo xiqqaate yaada keenya kennuudhaaf qabiyyeen himataa abbaa alangee nutti himamuu qaba jechuudhaanis himanniiti kan isaan jiranii. Keessattuu shakkamaan tokko dhimma ittiin himatame baruudhaaf immoo mirga heeraan kennameef ni qaba jechuudhaan heera biyyattii keewwata 20 tuquudhaan abukaatowwan kunneen kaasaniiti kan jiran. Haa ta'u malee abbaan alangaa gama isaatiin dhimmi kun qorannoo duraa waan ta'eef dhimma yookaan immoo qabiyyee himataa abukaatoodhaaf yookaan immoo shakkamaadhaaf himuun dirqama miti jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo dhimmichi dhimma falmiin itti taasifamu yookaan immoo himanni banamee falmiin kan adeemsifamaa jiru waan hin taaneef. Kana malees immoo keessattuu dhaddacha ifa gochuudhaan yookaan immoo hawaasa banaa gochuu wajjin wal qabatee dhimmi kun dhimma amma ka'uu miti sila tarii himanni hundaa'ee waan hin jirreefu waan boodatti ka'uu danda'udha jechuudhaan abbaan alangaa dubbataniiti kan isaan jiranii. Manni murtichaas falmii bitaaf mirgaa erga dhaggeeffate booda qabiyyeen himataas abukaatoo yookaan immoo shakkamtootaaf itti himamuudhaaf bu'uurri seeraa dirqisiisu kan hin jirre ta'uu isaati kan isaan kaasanii. Akkasumas immoo eegumsa ragaalee wajjin wal qabateetis ragaaleen kunneen eenyummaan isaanii osoo hin bahin yaada isaanii yaa kennan jechuudhaan murtee yookaan immoo ajaja kenneeti kan inni jiru. Kanaafuu manni murtichaa ragaalee qorannoo duraa abbaa alangaa dhaggeeffachuudhaaf hagayya 4 bara 2012 sa'a 7 fi walakkaatti beellama qabateeti kan inni jiru. Ayyee egaa obbo Baqqalaa Garbaan mirgi wabii isaanii akka eegamuuf gaafatamee beellamni har'atti qabamee ture. Akkasuma immoo guyyaa kaleessaa gaazexeessaan OMN Mallasa Dirribsaaf warri kaanis mirgi wabii isaanii mana murtiitti eegameefii ture. Har'a immoo oliyyannoon gaafatamee ture. Amma galmee kana jalatti dhiyaataniiru waa'ee isaa naa himime. Gaazexeessaa OMN kan ta'e Mallasa Dirribsaa mirgi wabii eegameef akka gadhiifamu manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa murteessuusaa yookaan ajaja dabarsuusaa ni yaadatama. Haa ta'u malee galmee qorannoo duraa abbaa alangee har'aa kana keessatti hammatamee innillee mana murtichaatti dhiyaateeti kan inni jiru. Akkan odeeffannoo abukaatoo isaa obbo Kadir Bulloo irraa argadheetti egaa wanti isaan jedhan silaa akka seeratti osoo ta'ee jalqaba ajaja manni murtii kenne isatu hojiirra ooluu qaba ture jechuudhaan kan isaan dubbatanii innis mirga wabiitiin gadhiifamuusaa jechuudha. Gama biraatiin obbo Baqqalaa Garbaa guyyaa dheengaddaa ture mana murtiitti dhiyaatanii mirgi wabii koo naaf haa eegamu jechuudhaan isaanis abukaatoon isaaniitis gaafatanii kan turanii manni murtichaas har'atti beellama qabateeti kan inni ture. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kana dhaddacha irrattis dhiyaatanii turanii obbo Baqqalaa Garbaan keessattuu dhaddacha qorannoo duraa kanarratti illee dubbachuudhaaf fedhii akka qabanii fi yaada isaanii akka dhiyeessan mana murtichaa gaafatanii turanii. Manni murtichaa garuu abukaatoowwan keessaniif yeroo gahaa kenneera jechuudhaan carraa dubbachuu osoo hin laatiniif darbeera jechuudha. Mirga wabii gaafatanii irrattis murtee kennuudhaaf guyyaa har'aatiif ture kan beellama qabate. Beellamni kunis immoo gara guyyaa wiixataatti darbuusaa abukaatoo isaanii irraa odeeffadheen jira Galaana. Hayyee Abtaamuu Xibabuu Finfinnee irraa gabaasa nuun geessee fi sin galateeffadha. Nagaan ture. Galatoome. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asumarratti xumuramaa. Odeessaalee haga ammaatti simbiraan gahaa turree fi odeessaalee keenya kan biroos marsariitii keenya akkasumas fuula feesbuukii keenya irraa argachuu dandeessu.
qophii kana ka qopheesse yaadataa biraanuuti. Tooraan immoo isin biraan gahaa ka ture Galaanaa Balaay. Bor qophii biraatiin walitti deebinaa waan waliin turtaniif hedduu isin galateeffannaa. Nagaan tura.